Akkam jirtu gaaddisaa damee jedhama. Number 1 Google Vibrant Speakeridha. Ethiopian Dreams irratti hojjedha. Ethiopian Dreams yookaan abjuuwwan Itoophiyaa maal ta'uu qabu. Abjuuwwan Itoophiyaa bakka sadiitti qoodamu gurguddaa kan ta'an bakka sadiitti qoodamuu qabu. Karaa siyaasatiin, karaa hawaasummaatiin fi karaa dinagdeetiin. Karaa kanaan Itoophiyaan guddachuu kan qabdu. Abjuu gurguddaa qabaachuu qabdi. Itoophiyaan abjuu kana galmaan gahuudhaaf maal hojjechuu qabna? Hundi keenya personal dream yookaan immoo nuti mataa keenya qabaachuu kan qabnu abjuu mataa keenya qabaachuu qabnu hundi keenya. Kanaan boodadha isaan booda Itoophiyaan gara abjuu gurguddaa addunyaa wajjin dorgomuu kan dandeessu. Karaa hundaan hojjaa. Karaa siyaasatiinis, karaa ikoonomiitiinis, karaa soshaalii yookaan hawaasummaatiinis jecha. Kanaafuu guddinni kan nurraa barbaachisu nuti guddachuu qabna. Nuti abjuu gurguddaa qabaachuu qabna. Abjuun maalidha? Abjuu jechuun cimnetoo kan abjuun osoo hin taane kan nu ciibsuu hin dandeenye. Abjuun kan nu ciibsuu hin dandeenye ta'uu qaba. Siree keenya irraa nu kaasu. Hojii tokko hojjechuudhaaf jireenya filatamaa jiraachuudhaaf abjuu gurguddaa qabaachuu qaba. Abjuuwwan kun fakkeenyaaf karaa ikoonomiitiin ilaaluu ni dandeenya. Karaa ikoonomiitiin fakkeenyaaf Itoophiyaan ispoortii fudhachuu ni dandeenya. Ispoortiin namoonni baay'een Cristiano Ronaldo daqiiqaa 90 taa'anii ta'uu ilaalu. Garuu maaf akka Cristiano Ronaldo ta'uu hin dandeenye? Maaf akka Messi ta'uu hin dandeenye? Maaf akka Peelee ta'uu hin dandeenye? Ni danda'amu. Abjuu yoo qabaanne wanti nuti hin dandeenye jiru. Baay'ee salphaadha. Kanaafuu hojjechuun barbaachisaadha. Karaa fiilmiitiin soo ta'e fiilmii irratti namoonni baay'een fiilmii xixiqqoodhaan itti hojjetu. Garuu Hooliwuudii keessatti argamuudhaan biyyattii addunyaadhaan wal qixa gochuu ni danda'ama. Fiilmi produusarii ta'uu dandeenya, fiilm aaktarii ta'uu dandeenya, fiilm raayitarii karaa kanaan jechuudha. Namoonni baay'een ofii isaaniitii barreessuu, ofii isaaniitiif hojjetu, ofii isaaniitiif qopheessu. Kanaafuu Hooliwuudii keessatti namni Itoophiyaa ta'e tokko, lammii Itoophiyaa kan ta'e tokko argamuu qaba. Akkas hin taane taanaan Itoophiyaan abjuu hin qabdu jechaadha. Addunyaadhaan wal dorgomuu hin dandeessu jechaadha. Kanaafuu haala saniin guddachuun barbaachisaadha. Karaa biraatiin immoo barreessaa gaarii, barreessaa raayitarii jechuudha. Raayitarii dhaloota kana sammuu jijjiiruu kan danda'u. Waan gaarii, ilaalcha gaarii, beekumsaan abjuu akkamii akka qaban, abjuu isaanii irratti akkamitti hojjechuu akka danda'an. Barreessaa cimaa Itoophiyaaf qofa osoo hin taane Afrikaadhaaf qofa osoo hin taane addunyaadhaaf kan mijeessu, kan barreessu ta'uu qaba. Namoonni akkanaa bahuu qabu, abjuu qabaachuu qaba, personal dream kana qabaachuu qaba. Karaa biraatiin immoo wanna jechuun ni danda'ama. Industirii adda addaa namoonni industirii adda addaa mataa isaanii qabaachuu qabu. Fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti Andrii Kaarneeg kan jedhamu industiraalistiidha. Beekama Ameerikaa keessaa jechaadha. Nutis immoo namoota haala saniin yoo hojjenne industirii adda addaa mataa keenyaa dhaabne, warshaa adda addaa dhaabne ta'ee hojjechuun ni danda'ama. Maaliif abjuu gurguddaa qabaachuu waan qabnuuf jechuudha. Abjuun keenya yoo hojjenne irra deebinee kufnee kaanee yoo hojjenne wanti nuti hin dandeenye hin jiru. Abjuu keenya dhugoomsuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu karaa ikoonomiitiin walumaa galatti ikoonomiidhaan Itoophiyaan namoota akka Microsoft Corporation kan Bill Gates, kan akka Warren Buffett, kan akka Alibaba, Jack Ma, kan akka Jeff Bezos, Amazon namoota akkanaa kana qabaachuu qabdi. Kanaaf ikoonomiin biyyattii maal ta'a? Dabalaatii deema. Maaliif? Namoonni baay'een personal dream waan qabaniif jecha. Personal dream yoo qabaanne hundi keenya waan baay'ee biyyatti ceessuu ni danda'ama. Biyyatti guddisuu ni danda'ama. Namoonni abjuun qonna guddaan tokko kanadha. Abjuun Itoophiyaa abdii addunyaa kanaa taatee arguudha. Kanadha. Namoonni hundumtuu harka wal qabatee hojjechuu kan qabu jecha. Kanaaf karaa ikoonomiitiin waan baay'ee hojjechuu ni danda'ama. Karaa siyaasatiin isoo ta'e politiks namoota akka Neelsan Maandeellaa Itoophiyaan namoota akka Neelsan Maandeellaa qabaachuu barbaadde. Akka Maartin Luuter King dhalli namaa wal qixa jechuudhaaf adii gurraachi tokko jedheetu namoota nama mormedha. Kanaaf namoonni akkanaa uumamuu qabu Itoophiyaa keessatti. Nama fi hawwanyaachisu osoo hin taane, alaaf dhala hawwanyaachisu osoo hin taane, sabaaf saba hawwanyaachisu osoo hin taane nageenya biyyattii irratti fiduudha. Beekamtii argachuu kan danda'u akka Neelsan Maandeellaa kana biyyattiin horachuu qabdi namoota akkanaa jechuudha. Karaa politikaatiin. Karaa sooshaalitiin isoo ta'e yookaan immoo hawaasummaadhaan namoonni aadaa adda addaa walirraa baruu, amantiis ta'e walirraa baruudhaan wal hubannu jechuudhaan qo'annoo fi qorannoo irratti adeemsisuudha.
Fakkeenyaaf sirna gadaa fudhachuu ni dandeenya. Sirni gadaa addunyaa irratti beekamaadha. Maaliif aadaa saba tokkooti waan ta'eef jechaadha. Aadaa Oromooti waan ta'eef. Kanaaf hundumti keenya aadaa gara garaa beekuun wal barsiisuun waliin hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Waliin jiraachuu baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf namoonni karaa hundaanuu wal deeggaree wal tarkaanfachiisee wal jaalatee jaalalaan wal tarkaanfachiisuudhaan wal danda'uudhaan waan adda addaa hojjechuun ni danda'ama. Abjuu biyyattii kana ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu waan baay'ee jijjiiruu ni danda'ama. Waan baay'ee jijjiiruu ni danda'ama. Yoo abjuu gurguddaa qaban, abjuu akkamiin qaban? Wanti hundumtuu ni danda'ama. Akka Nelson Mandela jedhee everything is possible. Wanti hin danda'amne hin jiru. Hundumtuu ni danda'ama. Kanaafuu abjuu keenya galmaan ga'uuf irratti hojjechuun barbaachisaadha. Nuti baay'ee carraa guddaa qabna. Kanaaf har'aan kaanee too'ee abjuu qabnu maalidha abjuun keenya jennee too'ee gaggeeffachuun barbaachisaadha. Maalidha biyya kiyyaa maal gochuu hin danda'a? Addunyaadhaan maal gumaachuu hin danda'a? Calma jenneetiin jiraachuuf qofa miti kan nuti nuti. Addunyaa irratti kan uumamne jiraachuuf qofa miti. Waan tokko addunyaa qaawwa addunyaa tanaa cufuuf malee. Kanaaf waan baay'ee hojjennee too'ee darbuun ni danda'ama. Abjuu gurguddaa qabaachuun barbaachisaadha. Rakkooleen keenyas ammas maxinnaatu yoo abjuu gurguddaa qabaanne jira. Kanaaf waan adda addaa irratti yoo hojjenne jijjiirama biyyattiidhaaf fiduu ni danda'ama. Biyyattii ceesuu ni danda'ama. Ni tarkaanfachiisuu ni danda'ama. Waan ta'eef abjuu gurguddaa qabaadhaa. Abjuu biyya jijjiiru, abjuu uummata sin jijjiiru, abjuu maatii keessa jijjiiruu danda'u, kan biyya jijjiiruu danda'u, addunyaa jijjiiruu danda'u qabaachuun barbaachisaadha. Baay'ee galatooma. Horaa oolaa. Thank you so much.